Waan obboleettii kanarra gahee gurruma keessaniin dhaggeeffadha. Waan isheen jechaa jirtu jechuudha. Waan Saudi Arabiyaa keessa ማም ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያዊን አሁን ይኸው ወደ ኤርፖርት እየሄድኩ ነኝ። እባካችሁን እኔን በባዶ እጅ አትሸኙኝ፣ ተባበሩልኝ፣ ድረሱልኝ እባካችሁኝ። እኔ አሁን ያው 6 ወር ሙሉ ለፍቼ በባዶ እጅ እየሸኙኝ ነው። እነሱን እንዳልይዝ በታክሲ ነው የሸኙኝ። ለዛ አስፈራርቶኝ ምናምን ለህይወቴ ፈሪቼ ነው ያወጣሁት። waan isheen dubbachaa jirtu kunoo walumaan dhaggeeffanneetiin jirra jechuudha. Wanti kun immoo har'aa boru otoo hin taane guyyaarraa gara guyyaatti kan obbolootan keenyarra gahaa jiru keessattuu biyya Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Wanti kun kan raawwatamaa jiru isheen amma Amaariffaatiin dubbachaa jirtu jechuudha. Waan isheen jechaa jirtu dursa nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Egaa akkuma gaafii gammachuu labsan gaafii immoo yaanni wal keessa makaa nama gaddisiisu, nama aarsu, nama jibbisiisu ni jiraata jechuudha. Egaa amma obboleettiin kun akkuma ishee suurarraa ishee viidiyoorraa argitan kana jechuudha. Ishee suurarraa jirtu kanas ishee viidiyoorra jirtus nasinitti hima jechuudha. Isheen amma viidiyoo an dubbachaa jirtu adaraa keessan naqaqqabaa kanan jiru dammamidha. Biyya Saudi Arabiyaa dammam kanani jiru hadaraa naqaqqabaa osoo ani hin beekin ji'a 6 guutuu hojjedheen ilaageessani ji'a 6 guutuu hojjedheetaniin miindaa ko tokko malee oksanii eerpoortii nageessaa jiru. Adaraa yoo danda'ame naqaqqabaa na oolchadha. Hamma hojjedhee harka koo duwwaa galaan jira osoo hin beekin jechaa jirti jechuudha. Akkasuma immoo obboleettiin amma isin suurarraa argitan kuni akkuma obboleettii kanaa dadhabdee akkuma koofiin akka keessan mana namaa keessa chaalenjii hedduu dabarsite jechuudha. Udaani funcaan namaa dhiqxee ijoollee namaa ankabaa kabdee waa hedduu jecha baay'ee dabarfatte obsaan hojjette garuu umarratti gaafa kunoo akka kanaan kiisaa Zibala yookiin immoo kiisaa koosiitti uffata namaa naqanii nama galchan caala wanti nama gubu tokkollee hin jiru jechuudha. Obboleettiin kun biyyarra gaafa ufti shaanxaa malee dhufte miti. Garuu hammina isaanii garaa jabummaa isaanii mul'isuudhaaf jechuudha akkas gochaa jiru. Namoonni tokko koomentii jalatti akkan argetti jechuudha. Ani shaanxaa hin qabu ka'ee shaanxaa bitadheen kaawwadha malee madaamiin kiyya yeroo hundumaa na doorsisti kan jettan faa jirtu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jarri gaafa hammeenya sirratti yaadanii otuma ati shaanxaa qabdu shaanxaa keessi laatanii dhugaa rabbii isiniin jira. Maaliif yoo jettanii ani naman argeeru jechuudha. Madaamii hamtuun tokko jirti. Obboleettii tokko fiddeetiin obboleettiin kun gara Wallaggaa gara Haratoo maal jedhama jechuudha. Haratoo naannaa Haratoo jedhamu'a. Uftee biyya Saudi Arabiyaa dhuftee jechuudha. Ji'a 3 moo ji'a 4 hojjette jechuudha. Kana hojjetteeti bilbila owwatte bilbila hin laanneefi bilbilan qabdu obboleettiin kun gaafa aandi jettee dhuftee guyyaa 3 moo 4tti hojii galeera kan jettu bicha maatiitti dawwalattee himatte jechuudha. Akkuma nama kamii uffata ishee qabatteetiin dhufte shaanxaa jechuudha. Shaanxaa qabattee dhufteetiin madaamiin ishee maal gootire ji'a 3 fi isaa ol hojjechiifattee kaatee kan biiroo irraa fudhatte ergaa iqaamaa hojjechiiste homa gooteeti ji'a 3 jechuudha. Dura otoo iqaamaan hojjechiisin tures immoo torban 3 ol hojjechiiste jechuudha. Walumaa galatti ji'a 4 jechuun guyyaa meeqa hir'uudha. Sumuunii cabaa tokko sumunii cabaa tokko karameellaa itti bitatta jettee hamma ijoolleetti sumunii darbatan otoo ittiin darbatin shaanxaa isheen qabattee dhufte kutaa keessatti dhiisteeti yellaa hin deemne jetteetiin yuunifoormii isa uffattuun jechuudha. Yuunifoormii ishee akka shintibeetii dhiqaa ooltee hojii hojjechaa ganama kaatee hojii hojjechaa ooltetti jechuudha. Yellaa jetteet ganama kaatee isheen qophoofteetti madaamiin qophoofte bulteetti isheen kun hin beektu akkuma durii ishee hojii ishee ganamaatti kaatee shintibeetii ishee dhiqaa oolte gaafa kaatee qursii nyaachuuf gaafa jettu badeen guumi jettee booda nyaata ka'i yallaa jettee achumaan eessan aqna jenne mana namaa nageessitiin see jette. Dura immoo mana obboleettii ishee takka aqee qulqulleesseera. Mana abbaa ishee immoo si'a meeqa geessitee na qulqulleessiseetteetti shakkaalaa hin qaban jette. Sanummoo ani dubbanni maaf na qulqulleessisiista mana namaayyuu je'een jette. Akkasuma mana sana nageessiti je'een
feestaa as naqettee ufuma ishee kiisaa Zibalaa fuutee uffata koo ufuma ishee gaditti dirgim gootee isa ofii ishee bitte jechuudha. Yuunifoormii isa ofii ishee bitte. Isa isheen kun immoo uffata ishee biyyarraa waan adda addaa fidattee dhufte hundasaa shaanxaa ishee keessaan baafne kutaa ishee keessaan baafne. Akkasumatti itti feeteetti yellaa jette. Aqi deemi jennaan eerpoortiin ga'e jette. Bilbilan qabdu namatti himattu baduuf gara lixxu abdee gara waan gootu dhabnaa gara biyyaa galteet gana as dawwalteetiin mucaan obboleessa abbaa ishee as biyya kana jirti itti himatte jechuudha. Akkasittiin kaansileeshin gootee nagashitee jette. Sanuu immoo akka Saudiitti hin deebine goote kaansileeshinii aan ishee gashite jechuudha. Saudiitti akka hin deebine. Obboleettiin kun gaafa ishee lammataa biyya Saudi Arabiyaa dhufuudhaaf ammas daldalaatti maallaqa baaftee gara Saudi Arabiyaa dhufuuf gaafa jettu isheen kaansileeshin taateetti Saudi Arabiyaa irra jira. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Jarri dhugaa dubbachuuf hangam yoo ta'e fi bira baay'ee tureeraa na jaallattu yoo jettan gaafa achii ka'an isaan summii ila buudaa jechuudha. Budaatoon beekiin nama nyaatu, budaatoon beekiin nama naasiste nama nyaattu jechuudha. Isaan akkasii. Kanaafuu hundumti keenyillee jechuudha. Warri mana ormaa gola ormaa keessa jirru yoomiyyuu taanaan reedii ta'a qophaa'aa ta'a jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa obboleettiin kun. Isheen amma viidiyoo irratti dubbachaa jirtu kun jechuudha. Lubbuu koof sodaadheetanii nan ba'ee. Yaani hin galu ani jechuu hin sodaatti. Yoo hin galu jette tarii ajjeesuu iyyuu danda'a. Inni kun immoo yoo galles immoo waan taanu hin qabnu garuu jechuudha. Nama aarsa inni tokko carraa argatee hojjetatee jijjiiramee gaafa biyya abbaasaatti galu ollaan ufii firri ufii gaafa gammadu gaafa immoo namni inni tokko immoo kiisaa Zibalaa baatee gara biyya silippeerii caammaa ittiin shintibeetii dhiqu hidhatee gaafa galu saayikooloojii namaa miidha. Namatti dhaga'ama. Garuu jechuudha qaama ufii guutuudhaan fayyaa ufiitiin gara maatii ufiitti deebi'uun immoo badhaasa guddaa aja'ee yaada'ani jechuudha. Homaa miti. Birrii nutu fida malee birriitu nu fida miti. Ilma namaa kan fiduu danda'u birrii toon taane namatu nama fiduu danda'a. Birriin unutu ganaa hojjetee birrii fiduu danda'a. Birriin garuu unuun nu bituu hin danda'u. Unuun nu fiduu hin danda'u. Lubbuu keenya fiduu hin danda'u. Nagaa keenya fiduu hin danda'u jechuudha birriin. Inni guddaan nagaa ta'uudha. Nagaa ta'anii biyya ofiitti galuun iyyuu waan guddaadha. Namoonni tokko haa gaddan iyyuu malee dhugaa dubbachuuf namoonni tokko immoo akkuma kana kan viidiyoo ta'u waraabiin suuraa otoo hin godhiin akkuma ishee amma isinitti odeesse kana callisee biyya galee wanta tokko gochuu hin dandeenye ni jira miti. Kanaafuu maatii keessanitti yoo nagaan galtan yoo nagaan galame jechuudha biyya biraa deemtanii hojjetachuu dandeessu. Yoo ofii keessan saayikooloojiin keessan sammuun keessan qaamni keessan nagaa ta'e biyya galtanii jijjiirrattanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Nama gaddisiisa otuma namatti gaddisiisa otuma namatti dhaga'amuuti garuu baga nagaan nagashite yaa Waaqayyo jedha. Waaqayyo nagaan nama gashuunsa waan guddaadha jechuudha. Namoota baay'eetu okkatee hafeera. Namoota baay'eetu sagalee dhabe. Namoota baay'eetu eessa buutee eessa dhaqxeen talli koo jedhee kan bo'aa jiru meeqa jechuudha lakkoofsaan qabu jechuudha. Isa mul'aturra isa okkatutu caala jechuudha lakkoofsaan. Itti yaaddanii yoo ilaaltan jechuudha. Akkasuma immoo maatiin biyyarraa baadiyyaa jiraatan jechuudha. Intalli isaanii ilmi isaanii eessa akka jiran wallaalanii kan taa'an miidiyaatti illee karaa ba'anii miidiyaatti himatan yookiin immoo namni miidiyaa isaaniitti himuu kan hin jirrellee lakkoofsa kan hin qabne jechuudha. Kanaafuu nagaan galuunu waan guddaadha. Hin gaddiina nama gaddisiisa maaloo hin jenna. Yaa fayyaa ofiitu waan hundumarra caala jechuudha. Kanuma irratti immoo akka jarri hamtuu taate beektanii namni kamillee qophooftanii taa'uu akka qabdan kaleessa har'a maal irratti wal lolle maal irratti wal dhibne yeroo isaan yaada sitti jijjiirratan amalli isaanii sitti jijjiiramuu yeroo argitu qophaa'uu qabda. Waan dhoksatte waan kakkaawwatte ofitti qaqqabachuu of keessa dhodhoksachuu waan oksite yeroo dheeraadhaaf guyyaa akkasiin fuudha jettee kaawwatte san ofitti bubbutachuu reedii yookiin immoo qophaa'anii taa'uu qabu jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo waan akka kanaa nurraa haa jallisu.
waan ayyaana nu qabu waan hamilee keenya cabsu waaqayyo nurraa jallisu siniin jedha garuu nuufis barumsa haa ta'u akkasuma immoo boleettii kana immoo namoonni waraqaa qabdan naannoo eerpoortii akkasitti arguu dandeessan viidiyoo kana amma kan isheen gadhiiste jechuudha namni waraqaa qabdan naannoo eerpoortiitti argitan immoo deebisuu yookiin immoo haala mijeessuuf illee ni dandeessu jechuudha isheen tokko immoo galtee jirti wanti godhamuu hin jiru baga waaqayyo nagaan ishee gashee lubbuu ishee baga waaqayyo nagaa godhee isiniin jedha hordoftoota jaalatamtoota kabajamtoota kiyyaa egaa waalumaafuu warri viidiyoon isitti tole immoo obboleewwan keessaniif sheer godhaa biraan geessisaa isiniin jedhaa turtii gaarii isiniif haa ta'u waaqayyo waan akka kanaa isinirraa haa qabu gammachuudhaan nagaadhaan gara biyya keenyaatti hunduma keenya waaqayyo nu haa gashu isiniin jedhaa obsaaf jaalala nuuf haa kennu nagaan tura.